Sharafoota alaa ilaalchisee jechuudha guyyaa hardhaa Abirii 27 baatii 4,2025 meeqaan akka oolee guyyaa hardhaa akkuma beektan guyyaan har'aa sanbatadha. Kan isinii fidee dhufee black market yookiin immoo gabaa gurraacha akkasumas immoo hawwaalaa kan jennudha jechuudha. Baankii information yookiin odeeffannoo hin argadhu guyyaa har'aatti jechuudha. Kanatti aansuun kanneen akka biyyoota ani guyyaa har'aa isinii fidee dhufee Swiss firankii, Ameerikaa doolaar, Kanaadaa doolaar, Saawudii riyaal, Dubaay diraam, Chaayinaa heewaan, Joordaan diinaar, Baahrein, Yemenii riyaal, Kaatar riyaal, akkasumallee Ijipsiyaan paawundii, Indiyaan ruupii, biyyoota yuuroo kanneen Kuweet, biyyoota gara naannoo 20 isinii qabadhee dhufee jira. Yoo yaa harka fuunee jaallatamtootaa fi kabajamtoota maamiloota kiyya baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jedha. Warri mana koof haaraa taatan like, share, subscribe gochuun gara maatii kootti dabalama. Asumaan immoo jechuudha viidiyoo eengadda'ani waa'ee sharafaa otoon haasa'uutii sagaleen kiyya sirrii miti na of kolchaa akkasumallee immoo naman gargaariina kana booddee nama takkoon gargaariina of ta'a qophaa keessa jiraadha. Nama gargaaruun anarralluu miidhaa nageessise isinirra akka hin geenye jedheen sinii ejjedheena ijoollee baay'een maal taate abee maaltu si mudate nutti minaan jettan jechuudha. Asumaan waan na mudate isinitti nima jechuudha. Dhugaa dubbachuuf isiniif barumsa guddaa ta'a je'eetiin waan ani itti gadde waan ani guyyaa sana itti boo'e hanga lubbuu kiyya kana baasuu nageessise jechuudha. Isas immoo qorumsa kana immoo kan ofitti fidee eenyudha ana jechuudha. Nama miti kan natti fidee ofuma kiyyaan jechuudha. Ittiin beekne otoo ittiin yaadiini nama na gaddisiise jechuudha. Innis maal yoo jettanii viidiyoo tokko kanaan dura isinii ejjedheen ture. Ramadaana keessa obboleettii tokko madaamiin gadi baaftee darbatteennaan ani immoo nama beekuun qaba biyya kana keessa akkaman ta'a lafa lixuun abeema baastee nagatte eessa lixa gaafa isheen jettu yeroo sanatti saayitii ani futuura laachuutti kaane'a futuura Allahu Akbar jedhamuuf ka'e irrattidha. Akkuma beekamu bilbila okseen fayyadama madaamii kennaan sodaadha jechuudha. Yoo na harka argite bilbila kiyyallee fuutee na harkaa cabsiti. Saayitii sana obboleettiin sun kallattiin natti dawwalti. Ani akka gu'uun abee bilbila dawwalamullee dhagahuun barbaaddu madaamiin suni. Sanuu hanyaatan saalooniitti hin dhagahamaa dubbachuu saayitii hin dandeenyettidha. Waan an godhu dhabee mucayyoon kuni akka dura rakkoo keessa jirtus natti himtee jirti. Rakkoo keessa akka jirtu difiriitii maan dhaqee bilbila kaasennaan rakkoo akkasiin narra ga'e gaafa isheen jettu tolee je'een nafa mucayyoo sana dhaqee onlaayinii cufeen jira onlaayinii banee onlaayiniidha mucaa sanatti mucaan ani beeku sana lakkoofsa ishiitti kenne kanarratti dawwalee isattis dhaqee itti dawwalee maaloo haadhoo obboleettii kooti jennaan abee amma futuurarra jirra nuti saayitii kana gaafa jiru. Gara baasu haa baasu wanti ta'e haa ta'u maaloo na awwaalee har'umaaf je'een itti boo'ee mucaa sana abshira bee bakka nan hin deemna abshir anillee namaa waliin deemnaan jedhee na abdachiise bakka waan fuudhuuf waan dhiisuu wallaalee jechuudha. Nama biyyaati isiniin jedhee isinitti himee jira. Nama biyyaati nama waliin nyaannu nama waliin dhugnu nama waliin guddannudha. Otoo isaan achi jiraniiti nuun jedha namni obboleettiin kun otoo diingata akka bakkee baafamte kanaatti bangaaliin tokko dhufee yookiin Masirii namni hin taane tokko makiinaa keessa fuudhee baasee kalee gurgurachuu danda'a. Ishuma mataa ishee gurgurachuu danda'a. Akkasumallee immoo poolisiin nama bakkee arbatu biyya kanatti hin beektu poolisiin nama bakkeetti yoo arge ni qaba jechuudha. Qabamte mana hidhaa sana keessatti ukkuban taaneef saaxilamuutu jira. Hidhaa keessatti dararamuutu jira. Waa baay'eetu jira. Akkasumas immoo riiskii yookiin immoo hojii isheerraallee adda baate nama boru karooraaf nama barumsa isaa dhiisee hojjetatuudhaaf biyyaa bahedha. Kanaafuu je'een dhugaa waaqayyooti amma mucaa sana bilbila quxxi je'ee taa'ee eeggadhee hamma inni fuudheera kunoo jedhutti midhaan hin nyaanne jechuudha. Ani guyyaa sana dhugaa dubbachuuf ani hin soomu garuu maa takka nyaanne hamma aqee mucaan sun kunoo na bira geessetti naan jedhutti jechuudha. Guyyaa sana dhugaa dubbachuuf keessi kiyya boqonnaa dhabe akkasiin sabattatame kunoo na bira geessetti abee erganni jedhee midhaan gannaa darbe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf achiin viidiyoo sana utuun ejjetiin tureen guyyaa biraa mucaa sana galateeffadha jedheen bakka obboleettiin kun haa baate je'aaree haqeen isa suuran gaafan isheellee suuran gaafan lamaan isaanii suura isaanii feesbuukii irraa fuudheen gurbichallee isheellee
viidiyoo sana hojjedheen jira argitanii jirtu jechuudha. Deemee hankoo jedhee suuraa koo suuraa mucittii suuraa gurbaa sanaa jedheen viidiyoo hojjedhee jechuudha. Mucayyoo gurbaa kanatu nuu baasee rabbi jaazaa isaa isa haa kaffalu jedheen viidiyoo sana hojjedhee gaafan viidiyoo sana hojjedhee isa galateeffadhe ijoollee baay'een illee nama akka kanaa lakkoofsa isaa nuu laadhuu hin barbaanna kan jettan akkasumallee atillee galatoomii obboleettii kana oolchite naan jettanii ishee aanillee baga waaqayyo ishee baase baga rabbi ishee baase kan jettan baay'ee keessantu jira viidiyoo sana jechuudha. Warri dhaggeeffattanii ittiin jiraachuu dandeessu. Akka tasaa mucayyoon sun mana namaa galtee hojii ishee eegaltee jedheera. Ammas mana sanarraa baate jechuudha. Mana sanattis naan taane itti baatennan ammas mana biraa galte. Deebitee gaafa natti dawwaltu viidiyoon ejjedhe dheengaddannaan maal jettee ejjettennaan ayi mucicha yeroo dhabee yeroo tan as bahee viidiyoo ejjedhee isa galateeffadhu dhabee engadda ejjedheenaan maal jettee ejjettennaan obboleessi kun obboleettii kuuf akkas godhee nama gaariidha yeroo itti namni nama gatu otoo obboleettii koo kanarra hin gahiin jedheen ejjedhe gaafan jedhu. Ishinaan jetteetuma calliste yeroo sanatti bultee kallattiin natti dawwalte bakka ani ammas rakkoo wayiidha jedheen agarriyyuun ture yeroo sadaffaa moo arfaffaa xirraan kaase onlaayinii cufeen jira lakkaa isheen immoo anis sagalee naa kaa'aa turteetti ani immoo agarre uftee yeroon irraa kaasu intala naan jette room afaan baafattonnaan intala maalii haadha kee maalii haadha bakka jechuun ani kanarratti maal jedhee akkasinitti himullee nan wallaalee jechuudha. Jechaan abee jechis na jalaa badee arraba isheen na arrabsite salphina isheen na salphiftee dhugaa waaqayyoo addunyaa kanarra hin jiru namni akka kana arrabsama jedhee takkaa jireenya kiyya keessatti yaadeen beeku na rifaasiste jecha tokkos deeffachuun dadhabee. Bakka anarraa maatii koorraan kaasee waanuma jettee naan arrabsine illee hin jiru naan doolaara funaannattaa naan maalii gootaa naan foloo funaannattaa naan guddattaa maaloodha bakka dhugaa waaqa jiraata kanatti gaddee boo'ee guyyaa sana maraachuu ga'ee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namnaa jiraatu namatti gaafanii madhu namnis natti naantiin callisinaan jedhee mucichatti illee anu akkas jedheen jedhee nan dogoggore moon jedheenaan kuni dogoggora maal qaba maal aqeensi galateeffadha suura naa ergi jettamoo jedhee mucaan suni jechuudha. Viidiyoo sana haqe amma viidiyoo sana dileet go'i jette ishi haqeen gaafan viidiyoo dileet go'u immoo maal jettee natti barreessiti dhiifama guddaa naaf godhi obboleettii kana ishii miidheetiin jira kanaafuu uummanni Oromoo martiin keessan dhiifama naa godha ishee miidheera ishee baddaleera waan ta'eef suuraa ishee otoo isheen gaafatiin suuraa ishee feesbuukii irraa fuudheen itti daldaladheera je'iitii viidiyoo hojjedhu naan jette jechuudha. Haqee mucicha sanatti himee sammuu kiyya na wallaashiste kanatti namaan ta'inaan jedhee anas taa'ee maallaqa koonis nama gargaaree beeka ishee bichaa miti kan ijoollee baay'ee gargaareera as taa'ee Dubaay keessatti illee nama gargaaree beeka. Anaan illee nama na gargaareerutu jira nama kanallee galateeffadheen jira maallaqa koonis haa ta'u yaadaan isaa ta'u nama gargaaree beeka garuu jechuudha. Deebii akka kana argachuu kootti guyyaa baay'een gadde obboleewwan kiyya naman gargaarii naasiniin jedhe jechuudha. Garuu immoo itti yaadee ilaaleen immoo dhugaa dubbachuuf ilaalcha nama tokkoof yaada nama tokkoof jecha maafanii hiriyoota koo baay'ee na jaallatan irraa adda ba'a jedheetiin immoo yaada kiyya naannesse siniin jedha kanadha innanii gadda gadde siniin jedha. Kanaafuu amma gara sagantaa kiyyatti galeetiin isinitti hima jechuudha. Asumaan naa beekuu dandeessu jedheetiin amana na of goshaa hundumti keessanillee waa'ee sharafa keenyaatti galla amma. Viidiyoon isinittiin dheerannee daddabeen isinitti hima jechuudha. Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa akka gabaa gurraachaatti 159.3 oolee jira. Akkasumallee Kanaadaa doolaarri tokko 114.62 oolee jira. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 101.74 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 180.76 oolee jira. Swiss frankiin tokko 192.28 oolee jira. Pound sterlingiin tokko 211.80 oolee jira. Akkasumallee Chaayinaa hewaan tokko 21.28 oolee jira. Swiidin kiroon tokko 16.42 oolee jira. Oomaan riyyaalli tokko 413.30 oolee jira. Kuweet diinaarri tokko 518.60
olee jira. Dubaay diraamni tokko 43.31 olee jira. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko 42.38 olee jira. Akkasuma warri Saudi Arabiyaa jirtan warri birriin keessan baay'ee ta'e 26 jira jechuudha. 26 yeroon siniin jedhu birrii qabdan fakkeenya 3,000 yoo qabaatte 3,000 baay'isuu 1,000 heeruu 26 jechuudha. Tokkoon riyaalli tokkoon ishee birrii 38 jechuudha. Warri birrii xiqqishuu qabdan immoo jechuudha hanga 1,000 gaditti kan taatu warri qabdan immoo 26 adii'aan jira. 26 adii jechuun immoo tokkoon ishii birrii Itoophiyaa 37 fi adii jechuudha yookiin immoo shilingii jechuudha. Isinis fakkeenya 1,000 qabaatte 1,000 baay'isuu 1,000 hiruu 26.50 jettanii argattu jechuudha. Inni itti aanu Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaarri tokko guyyaa har'aa 224.49 olee jira. Bahareen diinaarri tokko 421.91 olee jira. Yemen riyaalli tokko 0.64 olee jira. Kaatar riyaalli tokko 42.63 olee jira. Egyptian poundiin tokko 3.12 olee jira. Indiyaan ruupiin tokko 1.82 olee jira. Turkii riileen tokko 4.13 olee jira. Israa'el shiqil tokko 43.90 olee jira jechuudha. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota kiyya viidiyoo yoo isinitti dheerate dhiifama naa godhaa. Asumaanii ijoollee gaaffii na gaafattaniif jechanii viidiyoo isinitti dheeresse jechuudha. Warri viidiyoon koo isinitti tole like, share, subscribe godhaa isiniin jedha. Turtii biraa yookiin viidiyoo biraan aga walitti deebinutti nagaan naa tura. Baay'een isin jaaladha.